Kabajamtoota hordoftoota TikTok kooti akkam jirtu har'a dhimma cimaa tokkoon qabadhee dhufe. Yooyaa shamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoon yerootti isiniif dhiyeessinu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuus hin dagatinaa. Duwwan gaggabaaboo yeroo kanaaf qabannee isiniif dhiyeessina. Haga xumura sagantaa keenyatti nu wajjiniin taanaa feerraa keenya jaalalaati. Mariin lolaa waraana bilisummaa Oromoof mootummaa federaalaa gidduutti ta'aa ture goolabuuf gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Akkasumas IGAD ibsa addaa kanarratti xiyyeeffatu laatee jira. Citiin addaa milkii malee xumuramuu marii kanaa maaltu ture? Kaarmaan gadiitti isiniif dhiyeessinaa nu waliin ta'a. Dhimmaan qabadhee dhufe kuni barsiisaa waan ta'eef namoota hiriyoota keessaniif naaf qodaa yookaan sheerii naa godhaa koppii liinkii gochuudhaan isin gargaara. Dhimmi an qabadhee dhufe kuni namoota naannoo koo jiran waan mudateedha. Akkaawuntii Feesbuukiidhaan akkasumas Telegiraamiidhaan yeroo garagaraattitu nama biyya bakkee jiraatu of fakkeessanii akkaawuntiidhaan faranjii yookaan namoota adii ta'antu akkaawuntii sana fayyadama. An loltuu biyya Ameerikaa Sooriyaa jiruudha. Shororkeessitoota garagaraa loluudhaaf biyya Ameerikaa irraa gara Sooriyaatti ergamee jira. Shororkeessitoota loluudhaan qabeenyaa guddaa isaan harkaa waan dhaalleef gahee koo doolaara miiliyoona 1.7 isaa ol argadheera. Kanaan immoo gara biyya keessanii dhufeen investimentii garagaraa geggeessuu barbaada waan ta'eef akka ati haala faasiliteet naa gootu yookaan naas qajeelchituufanii si quunnamuu barbaade qarshii kana gara keettan ergaa dhimmoota garagaraa gara keettan ergaa ani dhimma dippiloomaatiidhaaf waan gara biyya biraa jiruu fi wanti kun naaf eeyyamama namni na dhorku hin jiru. Kanaaf gara biyya keettan erga jechuudhaan odeeffannoo teessoo keessanii isin gaafatu akka nama loltuu biyya Ameerikaa ta'etti suura garagaraa viidiyoowwan garagaraa ergu sana booddee gara biyyaatti erga dhufee booddee bilbilama namni as biyya Finfinneen jiraadha qodaan akka kanaa si ergameeraati qarshii akkasii taaksii galchiiti qarshii 30,000 40,000 yookaas 60,000 jedhanii gaafatu lakkoofsa akkaawuntii kanarratti qarshii kana ergi qodaasii ergame kana immoo kottuu fudhadhu jedhanii suuraa ergu innachi barreessu nama adii yookaan faranjiidha asii immoo bilbilama jechuudha. Namooti baay'een akkaataa kanatti akkaawuntii isaaniitti ergameen birrii 30,000 50 hamma 100tti nyaatamaa jiru jechuudha. Kanaaf gaafa dhaxxanii wanticha kaffaltanii akkaawuntiin itti isinitti barreeffamaa ture sun bilookii ta'a. Bilbilli isinii bilbilamaa ture sun hin cufamaa qarshii keessan nyaatamtu jechuudha. Kanaaf qaama biyya alaa yookaan faranjii fakkaachuudhaan siistama hannaa haaraa qindeessanii biyya kana keessatti hojjechaa waan jiraniif akkaawuntii sana gaafa ilaalamu biyya kana keessatti namooti baay'een galchaa akka jiran odeeffadheen jira. 20,000 30,000 50,000 100,000 namooti baay'een galchaa jiru dhuguma qodaanuuf ergame si'anii odeeffannoon kun garuu sobadhaa dhugaarraa kan fagaate hattootatu qindaa'ee akkaawuntii haaraa suura faranjoota loltoota fakkaataniin qindeessee saamuutti jira waan ta'eef namooti karaa Feesbuukis ta'e karaa Telegiraamii sooshaal miidiyaa pilaatfoormii garagaraan isin quunnaman kanarraa of qusachuudhaan hattuu ta'uu isaanii beektanii qarshii keessan akka dabarsitanii hin laanneen isin of eeggachiisuudhaaf dhufe hiriyoota keessaniif qooduudhaan odeeffannoo kana qaqqabsiisaan dhaamsa kooti yeroo keessan laattanii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa fooloo gochuun hin irraanfatinaa yeroo gaarii. Mariin nagaa qaamolee lamaanii guyyootaaf Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu kan beeksisan gorsaa dhimma nageenyaa ministeera muummee kan ta'an Ambaasaadar Reedwaan Huseen mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun marii kana irratti hirmaachaa kan turan obbo Reedwaan mariin marsaa lammaffaa shanee yookaan waliin gaggeessaa turre waliigaltee malee xumuramee jechuudhaan ibsan mootummaan federaalaa lola kutaalee Oromiyaa gariin keessatti gaggeeffamaa tureen dararaa mudate goolabuu barbaadaa ture kan jedhan obbo Reedwaan tajabina qaama isaa kan biraan waliigaltee malee xumuramee jedhani. Dhimma kana irratti ammatti gama waraana bilisummaa Oromootiin ibsi kennameen jiru. Mariin marsaa lammataa kun qondaalota waraanaa olaanoo qaamolee lamaanii hirmaachisuun torban tokko oliif gaggeeffamaa ture. Ta'us dhimmoonni marii dhiyaataniif maal akka ta'an dabalatee adeemsa marichaa irratti hanga irraatti odeeffannoon gahaan hawaasa bira gahaan turre. Adeemsi danqaawamuu fi fedhiin dhugoomuu hin dandeenye gareen kan waboo qabate milkaa'ina dhabuu mariiwwan kanaaf sababadhaa jirani. Reedwaan mootummaan fedhoota jiran simachuuf ejjennoo isaa jijjiiruun furmaata qaama lamaaniinuu fudhatama argachuu danda'u soqaa turee jiran.
Mariin kun jaarsummaa dhaabbilee akka IGAD, biyyoota akka USA, Norway fi Keeniyaan gaggeeffamaa ture. Ajajaan waliigalaa WBO Kumsaa Dirribaa marii kanarratti argamuu isaa dabalatee sababoota adda addaaf mariin alanaa milkiin goolabama abdiin jedhu guddaa ture. Obbo Ridwaan ibsa baasan keessatti xumurri marichaa akka eegame ta'uu dhabuutti gaabbuu isaanii ibsanii dhaabbilee marii kana qindeessaa turaniif biyya maricha keessummeessite galateeffataniiru. Ajajaa olaanaan WBO Marroo Dirribaa yookaan Kumsaa Dirribaa Taanzaaniyaatti marii nagaa irra osoo jiranii tibbana marii karaa Zoom bakka bu'oota deeggartoota WBO waliin haasaa godhaniin Oromoon hojiin ijaaramuu qabaa yaada jedhu dubbatanii ture. Waa'ee marii nagaa gaggeessaa jiranii ifatti kan hin dubbanne Jaal Marroon waan amma deemaa jiru kana sana jechuun barbaadu naamusa isaas miti waan ta'eef garuu qormaata guddaatu fuuldura keenya jiraa kana beekaa jedhee ture. Mootummaan Itoophiyaa fi WBO'n lola kutaalee adda addaa keessa waggoota afuriif gaggeessaa jiranitti xumura gochuuf yeroo jalqabaaf marii kallattiif kan wal argan jaha dura ture. Ajajaan olaanaa WBO Marroo Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana waan barbaadu beekuu fi gaaffii sabaa of harkaa qabudha jedhe. Imala fuuldura jiru keessatti qormaanni guddaan kan jiraatuu fi kan nu eeggatudha jechuun uummanni ijaaramee jabaachuu qabaa jedhee jira. Ajajaan olaanaa WBO kana kan jedhe dheengadda galgala karaa toora zuumii sagantaa qophaa'e irratti Taanzaaniyaa irraa haasaa gabaabaa taasisanidha. Haasaa kanaan uummata Oromoo bal'aa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoof dhaamsa dabarsee jira. Waan itti jirru ijaarsa biyyaa fi sirnaati jedhee jira. Dhimmoota tumsa bakkoota adda addaatti qabsichaaf taasifamuufis kallattiif sarara waraanni bilisummaa Oromoo kaawwate qofaan ta'uu akka qabu ibsee jira. WBO'tiinis daldalamuu hin qabuun ejjennoo koo yeroo hundaati jechuun kanneen maqaa WBO'tiin daldala adda addaa keessa jiraniif dhaamee jira. Ajajaan olaanaa WBO Marroo Dirribaa kallattii WBO'n kaawwateen tumsuuf deeggaruu yoo hin feene dhaaba barbaadan ijaarrachuun tumsuu dandeessu. Dhaabni baay'achuu irraa mormii hin qabu garuu gumaacha diigumsa hin taasisinaa jedhe. Dhimmi maallaqa xiyyeeffannoo WBO isa jalqabaa akka hin taane himuun maallaqa qofaa walitti qabaachuun kaayyicha galmaan hin ga'u jedhee jira. Namnis ta'ee qaamni kamuu karaa ittiin gaaffii Oromoo galma ga'a jedhuuf deebii ni argata jedhuun hojjechuu danda'a jechuun haasaa isaa kana keessatti ibsee jira. WBO'n haaraa miti. Dhaaba siyaasaa fi waraana iddoo tokkotti baafate hojjetaa jiruu fi hooggansi isaa dirree irra jirudhas jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoof akeeka hin qabu eessayyuu hin ga'u osoo jedhamu addunyaa dubbachiisutti jira jedhee jira. Waa'ee marii nageenya Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee sana kanaa hin jedhus jedhee jira. Qormaata fuulduratti nu eeggatuuf wal qabaannee akka itti galma barbaadame geenyu irratti haa hojjennu jechuun dhaamee jira. Sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru yoo ibsus WBO humna cimaa Oromoon itti abdatu ta'uu hime. Maatiin daa'ima waggaa 7 reebuun lubbuun akka darbuuf sababa ta'an to'annoo seeraa jala oolan. Abbaa fi haati buddeenaa mucaa isaanii waggaa 7 reebuun lubbuun akka darbuuf sababa ta'an to'annaa seeraa jala ooluu poolisiin Finfinnee beeksisee jira. Maqaan daa'ima kanaa Baqsuuf Qaxxaamara jedhama. Daa'imti kun jaala gabaabaa abbaa fi haadha isaa gidduutti uumameen gaa'elaa ala kan dhalatedha. Haati isaa deeggarsa abbaa malee waggaa 6 qormaata hedduu keessatti qofaa ishee guddisaa turte. Haa ta'u malee jireenyi yoo itti ulfaatu ilmi ishee waliin akka gadadoo hin argine yaaduun adoolessa 18 2015 daa'ima kanaa abbaa isaatti kennitee ofii jireenya daandii irraa filatte. Abbaan daa'imaa kanaa gaa'ela biraa waan qabuuf jireenya akka yaadame hin mijanneef abbaan isaa fi haati buddeenaa isaa guyyaa guyyaan isa reebu. Inuma funyoo sibiilaan hidhuun hiraarsuuni. Dhiibbaa xiinsammuutiinis bobbaa isaa qabachuu yeroo dadhabetti illee reebichaa hin dhiisne ture. Bobbaa tasaa harkaa ba'uu fi nyaatni mijachuu fi didee yeroo ol deebi'u akka hin deebisee arraabuu isa dirqisiisu. Onkololeessa bara 2016 daa'imni Baqsuuf reebicha dadhabuun of wallaalee yeroo kufu gara mana yaalaatti sardan. Garuu osoo buufata fayyaa hin ga'iin lubbuun isaa darbe. Ogeeyyiin fayyaa daa'imti kun lubbuun darbuu yeroo mirkaneessan abbaatii fi haatii buddeenaa isaa saanduqa reeffaa bitnee dhufna jechuun baanii achumaan hafan.
Eeruun yakkaa kan isa dhaqqabee poolisiin Finfinnee hordoffii yeroo dheeraa booda to'annoo seeraa jala oolchuun qorannoo irratti gaggeessaa jiraachuu beeksise.